hoolan lakkuu dhalte hin fuudhinaa shamaran alaa galte immoo akkana jenneen deebisnaaf shamarran tiyya qaqqaalii babbareedduu biyya Arbaa hojjetan isin jechuudha warqiidha guyyama takka waan shintibeetii Arbaa dhiitanii fakkaatan guyyama takka jechuudha wanta mana Arbaa keessa hojjetanii fakkaatan dhugaan isinitti maani gaafa galtanii nama biiroo keessaa gadi bu'ee tokko argite warqii baatee almaasa baatee gadi bu'ee waan akkasiisan fakkaatan dhugaan isinitti hunduu isinii ka'ee isinii sagadalaan ka surree hin qabnellee surree jijjiirate ka caamaa hin qabnellee caamaa jijjiirate si afoo deemaa laal istaayila addaa qabnaa barnu warri biyya Arbaa galle kun istaayila addaa kaach aha izii jedhanii beektaa yooma kan asgoo isiin jedhu hundi isaatu kana waan ta'eef jechuudha akkan hin jedhin akkam jennaarree nuyi re'een lakkuu dhalte ittiin heerumina dhiira birrii barte bashurreen lakkuu dhalte ittiin heerumina dhiira birrii barte dhiira kaayoo sin barbaanne dhiira si hojii jiraachuu hin feene dhiira birrii ta'e qofa beeku dhiira mana qabdamoo mana hin qabduu san qofa si fayyafatu caamaa keenya jalatti deebisnee irra deemna jechuudha kanaafuu isin widdiidha isin ija Oromooti gammadaa babbareedaa jiraadhaan isiniin jechuun barbaada dhugaan isinitti himu isin widdiidha shamarran biyya Arbaa jirtan isin qaaliidha isinitti himu magaalaa Finfinnee waan hin ta'iniin magaalota adda addaa keessatti karaa magaalota xixiqqoo taniin ol deemtan jechuudha bajaajitu baay'ata beektanii makiinaan miila sadii isaaniin beektanii miti tan gamanaan banaa yoo deemtu shifeerri waan siin jedhu hin dhageettu ati waan shifeeran jettu hin dhaga'u bubbeen asiif achis daddarbu gurra keessi dhukkubsu takka jira beektanii bajaaji sanillee kan itti bitee numa warru biyya Arbaa kanatu dhiira san qabachiise jechuudha dandeettiin isaanii bajaajii bitachuu hin dandeessu garuu jechuudha hin jiraa miree tokko maaltu na argaa ta'an oola shashaqqaladhee hojjetadhee gala jedhee caammaa tortortu wayii surree duuban cittu wayii godhatee ba'a maaliifuu fincaanillee yoo ta'e mana kiyya gala gadin ba'u jedheetiin akkasii uffatee ba'a yoon istaayila daasbooraa takka arge jechuudha istaayila dubartii biyya Arbaatii galti takka arge jechuudha akkamtaa isinitti himu bakka hin argaa miree daasbooraa istaayiliin isii biyya Arbaatii gali fakkaatu jechuudha akkamin ta'a eessa seena jedha wayyoo caamaa kanan bodhe akkamuman ta'a jedha yooma san karaa firaankoo fiiga jechuudha firaankoon dhaqaa caamaa birrii 2,800 gadi hin jiru asliin jechuudha 2,500 waan akkasiitiin hin bitata hayi bareeddu akkami sinja birrii 5 beektaa akka kafaltu yookiin karaa tokko deemte birrii 5 10 haganarra sirraan fudhatanii baajaajiin birrii 10 sana yoo kennite jechuudha hin fudhatu sirra ati immoo ol baastee dhibbeetti kennita mitiire guyyaa birooti maal rakkoo qaba bilbila waliin jijjiiruu obboleettii koo barsin namatti toltanii warri kee akkana istaayilii qabdan kun siin jedha yaa obboleettiitti ilaali dhiirri biyya keessa jirtu akkatti siisa gadduu hayi miila keetiin boosti miila kee dhungatti ilaali miila kee jalatti kuftee nattas gorisiin jetti isin widdiidha qaaliidha kanaafuu waan tokko akkana jettanii wanta dubartiin rakkaste isinitti akka hin fakkaanne isin immoo re'een lakkuu dhalte hin barbaannuu dhiira birrii barte jedhaanii malee isin widdiidha ofuma keessan ofirra akkashiishinaa dhugaan isinitti hima biyya keessanitti galaameen agartanii akkatti meeqatu isin jala deema yoo obboleettii tiyya hayyoota laali nama kabajamaa nama sheeka ustaaza ummanni sagaduuf ha addunyaan hundi sagaduuf kana jaarsa ergatan si fuudhuuf jechuudha dhugaa sitti maan waan ija kiyyaan arge dubartii biyya Arbaa galte akka ijaatti ilaalu ija tan agartanii yoo ija teetan qabaatinaati amma fakkeenyaaf iji teetun yoo hin jiraatiin waa arguu dandeessaa dubartiin biyya Arbaa hojjettee galtu akka ijaa kanatti barbaadamte jechuudha kanaafuu xiqqoodee na jala akkana hin jedhu natu isiniif jira harka keessa jirtan hedduu takkaan isin jaaladhaan shamarran Oromoodha xiqqishullee isinii galtimti akka yaanne shamarran biyya Arbaatii galtan jechuudha ana bichaa keessan dubbisaa feesbuuka kiyyan beetanii Miraabiyaa Muhammadiidha beetanii profaayiliin kiyyallee anuma tanatu irra jira fuuluma kiyya kanatu irra jira waan ta'eef anuma keessan dubbisaa in agartanime waan ani isiniif godhu anatu isinii jira biyya keessa maal akka deemaa jiru maal akka jiru anatu argaa jira anatu beeka kanaaf isinii sagaduu akka malee isiniif ta'u kanaafuu akkanatti isinitti himuun jedha widdiidha isinii widdiidha shamarran biyya Arbaa widdii qaalii